Abeet, Akkam nagaadha? Anwar dhiifama Habibi kiyya. nagaa galata Waaqayyoo. Fayyumaa akkam jajjabaattu? Jirra hin jajjabaanna akkanati. Nagaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eddan. Maaloo waan sa'an baddan yoo. Wal yaadanna lakkaa'amni. Yaa kamitti wal irraanfannaa jettaniiti yaa nama Waaqayyo. Abdii Muusaa. Nagaadha miti? Nagaadha akkamitti fayyumaa? Jirra wannaati. Hojii maaf jennee banne? Hojiin hojjettu Yaa. mishiinarii miti maa isin? Nagaamu? Inni nagaama. Hojii mishiinarummaati moo hojii dhuunfaa baantan? Abdii? Oo. Sagaleen kiyya moo kan isaati? Kan ammasii kennu. Miti. Hello, dhagaan jira moon Abdii? Kiyyatu booda deemaa kiyyatu qaqqabaa jira yaa jamaa? Moo kan isaati? Okay, kan isaati dhagayya. Okay, ish galatoomash. Waan jedhu hojii dhuunfaati isin balleesse moo mishiinarummaadha? Kan mishiinarummaati? Ayi hojii dhuunfaati. Oh. Edaan hojii dhuunfaallee hojjettu isaa? Hin hojjennu. Maa isiniin kaffalanii? Eefaatu nu kaffalaa. Dhaabbanni keessan kama dhaabbata qabdanii? Dhaabbata yeroo jettu naan galle dhaabbata akkamitu kaffala? Oh. Isiniin kaffalamu isaa maali? Mishinariidhaan kaffalamaa maal jechuudha? Eefaatu mishinariidhaaf kaffalaa. Hin kaffalanii? Amma inni sun ishuu ta'uu dhiisuu danda'a. Yaa wanta dambaafannee tokko akkas jechuus gaarii miti jedhee yaadasiifsi. Ani adda baafadheetuma beektaa namicha wahiitu Kirista Islaamummaa ani duraan gariibu wahii ture beektaa gariiba jechuun warra dhibbeetumanii masiifachi fiiga wahii ture dhibbee matumaa gaafa Islaamummaa keessa dullee hin sagadu beektaa Musliima jedhaan hin sagadu. Gaafa kaanii argataniituma nama sheekaa Kiristaanummaa kaafne jedhanii laal ji'atti birrii 20,000 kaffalaniif jedhanii kunoo amma xiyyaaraan malee deemuu jedha xiyyaaraan an deemaa xiyyaara irraa yeroon gabbu'e mootora yaabbadhaa mootora irraa yeroon ka'e xiyyaara yaabbadha akkasitti mootoraaf xiyyaaraan deema amma peenxee keessa seenee maashaallah. Galaa akkamidha beektaa? Tarii namni tokko amantaa tokko irraati gara amantaa tokko deemuu danda'a fedha isaatiini. Deeme keessatti yookiin immoo amantaa keessaa ba'e keessaati sanaatiin fuutee jeneraalaayis gochuu hin dandeessu nama hundumaa. Utuma akkas ta'eeyyuu jeneraalaayis gootee nama hundumaaf hin hojjetiin boriif taaneefis namni kan keessaniinis fuudhee akkasitti ripirezentii yoo godhee gaarii ta'uu hin danda'u waan ta'eedhaafi. Ishi bakka ishi. Jeneraalaayis hin godhiin jechuu maaf hin jedhee. Ishi bakka ishi. Amma gara ishuu keenya deebinu. Abdii. Wayye. Sii galee miti yaadi kiyya. Yaa sirriitti malee understand si godheera bakka. Connectionin kee immoo wallahi sagalee kee eeguun nutti hammaateera yaa Jesus. Dhufaatii ma Yesuus nutti ta'eera sagaleen kee dhufaatii Yesuus akkuma isin eegdan sanii sagalee kee eegaa jiraan. Torban tokko taa'ee eega hirribni naqamee dhufaa sagaleen kee. Yookaan sirreessi yookaan nama biraa wajjin haasawaa. Amma lakkee neetworkii makiitu fitti taa'eera malee koo na biraatti koo nagaama. Amma na dhageessaa? Sirriitti nagaa. Alhamdulillah amma dhagee. Hayya Yesuus Kiristoos Waaqayyo qaba jettanii amantaa? Nama guutuu waaqa guutuu waan ta'eef eeyyee. Kanaafuu Yesuus Waaqayyoon qabami?
nama guutuudha waan ta'e namummaa isaatiin qaba. Waaqayyoon qaba. Waaqayyoon sana ni waaqessaa? Akkuma namni guutuu ta'e tokko namummaa isaatiin waaqayyootiin waaqessu innis immoo nama guutuudha waan ta'eedhaaf akkuma keenya namadha. Waan ta'eef namummaa isaatiin iddoon itti waaqayyootiin waaqesse jira macaafa qulqulluu keessa. Okay. Nama waaqayyoon waaqessudha jechuudha inni. Waaqessee beekee. Galatoome. In kadhatalleedhaa mi? Kadhatee beekee nama guutuu waan ta'eef. Okay. Nama waaqayyoon waaqessu kana waaqa waaqessu qabu kana hin waaqessi taate? Sirriitti waaqessaani maali? Okay. Namuma ofiifuu waaqayyoon waaqessu kana waaqessitaa? Okay. Maal siifaa godhu jettee? Sababiin isaa maal siin jedheen kee nama duwwaa miti waaqa guutuu nama guutuu siin jedhee waan ta'eedhaaf nama waaqessaan eeyyee. Saayidii tokko duwwaan taatamu. Okay. Sababaan waaqa guutuu nama guutuu ta'eef waaqessitaa? Akkamidha beektaa? Yesuus Kiristoos isinii saayidii tokko irra duwwaa macaafa qulqulluu keessaa dubbistu. Keenya dhiis rakkoon qabu. Amma kallattii yaada dhiis amma. Rakkoon qabu si hubadha. Si hubadha mee si hubadheetiin jira. Wanni ati waaqessituuf sababaan waaqa guutuu nama guutuu ta'eef waaqessitaa mee? Yaa. Okay. Isumatu ani waaqa guutuu nama guutuudha jedhe moo sumatu jedheen akkas? Jechaa jechatti akkasitti jiru. Jechaa jechatti iddoon itti ani nama guutuudha waaqa guutuudha jedheen jiru beekamaadha. Kuni garuu barsiisni isaa macaafa qulqulluu keessa jira. Barsiisni Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu ta'uu isaa ibsu macaafa qulqulluu keessa jira. Okay, galatoome. Inni ofiin hin jenne. Thank you. Ayyee wanta akkasii gaafadha. Nama guutuu fakkeenyaaf waaqayyo jechuun maal jechuudha? Waaqayyo jechuun? Si deebisu? Uumaa jechuudha mi? Uumaa waa hundaa jechuudha galatoome. Nama jechuun hoo? Nama jechuun nama jechuun uumamadha namni. Nama jechuun uumama galatoome. Okay. Yesuus Kiristoos waaqa guutuudha gaafa jennu uumaadha jechuudha mi? Yaa. Galatoome. Namadha yeroo nama guutuudha jennus uumamaadha jechuudha mi? Yaa. Kanaafuu Yesuus uumamaadhalleedha uumaadhalleedha? Namummaa isaatiin eeyyee foon Maariyaam irraatii sababa hirmaateef nama akkuma keenya foon qophaa'ee fiira macaafa qulqulluu irra jira kun. Okay. Waaqa ta'uu isaatiin macaafa qulqulluu irra jira. Okay. Eenyutu isa uume? Sitti mee maal dhaggeeffadhu kaa bara baraa keessatti waaqa ture garuu immoo nama ta'ee jedha macaafni qulqulluu. Eenyutu uumeedha amma gaaffiin kiyya Yesuusiin eenyutu uumeedha? Ilaa takka dhaggeeffattaa si deebisuu wanni hin ta'in jechuudha. Jechuun deebistanii bara tokkitti kana malee xumurtanii jirtan deebistanii eenyutu uumeedha isa? Akkoo si deebisaan jira. Eenyutu uume? Namummaan isaa foon hirmaateera waan ta'eef Maariyaam irraatii akkuma keenya namni akkuma dhalatu qo'ee kasiin fita. Akkuma dhalatu akkuma. Amma waan biraa miti laa amma xumurtanii jirtan eenyutu uumeedha amma? Dhaggeeffadhu kaa nama waaqaa. Dhaggeeffataan jira nama waaqaa. Eenyutu uumeedha gabaabatti? Ibroota boqonnaa 10 irraa maal jedha siiti? Lakkoofsa 5 irratti foon abboomamoo naaf qopheessitee jedha. Akka abbaa isaatiin akkas jedhe miti ati foon uumamuu qo'ee kasiin fita. Abbaa isaatiin ati dhagna abboomamoo naaf qopheessitee jedhe. Ani immoo jaalala kee raawwachuudhaaf dhufeeraa jedheeti itti dubbatee jechuudha. Dhagna sana eenyutu qopheessee fi Waaqayyo abbaatu qopheessee fi. Kanaafuu kan isa uume Waaqayyo abbaadhaan? Dhagna uffatee Maariyaam irraa hirmaate isatu qopheessee fi jedha Ibroota. Isuma sana kanaafuu Waaqayyo abbaatu isa uumeme? Maal dhaggeeffadhu kana waaqa? Dhaggeeffadhe sirrii dhaggeeffadhe jira. Kanaafuu Yesuusin Waaqayyo abbaatu uume mire?
namummaan isaa nama guutuudha waan ta'eef namummaan isaa eeyyee uumameera. Waaqa guutuudhas immoo karaa tokko. Galatoom. Hayyee ati nama waaqayyo uume kana ni waaqessita? Sirriitti waaqessaa siin jedheen. Sirriitti waaqessita. Hayyee waan gaarii. Nama waaqayyo uume waaqessitaa jechuudha. Ana hoo waaqessita? Si'atimmaa nama duwwaadha kan inni garuu nama guutuu waaqa guutuudha. Hayyee nama guutuu waaqa guutuu kan jedhu sararagaa barbaada. Meeshii. Sittimoo? Ibrootuma boqonnaa tokkorra deemuu dandeessa. Hayyee. Ibroota boqonnaa tokkorra maal jedha seeti? Sii dubbisu? Na dubbisi. Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaa garaatiin raajotaatiin abboota keenyatti dubbateera jedhee lakkoofsa 2 irratti bara dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbatee jedha. Achii gadi siqee maal jedha? Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaaf lafa uume waan hundumaa harka isaatti kennuuf isa dhaabe. Ifni ulfina Waaqayyo isarraan calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaaniin mul'ata. Dubbii isaa isa humna qabeessaan waan uume hundumaa ni baata. Kun amma fakkeenyaaf waan gaarii. Amma siin fita. Gidduun tarraatti nan godhiin natti minaan jettee mitiire? Jedhi ani dubbis rakkoon qabu dubbis. Kutaa kanarraati amma fakkeenyaa fi amala waaqummaa Yesuus Kiristoos arguu dandeenya. Maal arginaa? Amala waaqummaa wanni jedhamu waan hin jirreen haasawee. Amala waaqummaa wanni jedhamu yeroo takka. Amala waaqummaa wanni jedhamu waan jiruu miti. Addunyaa irrattis hin jiru. Seera afaan Oromoo keessas hin jiru. Amala waaqummaa wanni jedhamu amala nama waaqummaa jedhamu wahii fakkeenyaaf nama tokkotu maqaan isaa waaqummaa jedhama. Waaqummaa kana amala isaa yoo dubbachuu barbaadde amala waaqummaa jetta malee kanaan achitti amala waaqummaa wanni jedhamu hin jiru. Kun waan ati falasifte yookaan namoonni biraa falasafanidha. Amala waaqummaa wanni jedhamu hin jiru. Takka dhaggeeffadhu kaashina carraanaa kenne gargana waamtee erga nagashite. Takka carraanaa kenni nanaasaa. Haasa'e. Kutaa kanarraati maal jechaa jiraa? Waaqaaf lafa uumee waan hunduu waaqaaf lafa uumeedha. Uumaadhaa jechaa jira kutaa kanarraati. Lammaffaa irratti maal? Waaqayyo maal jechaa jira seete? Ilma qo'ee kaaggeeffadhu sittiin Waaqayyo ilma isaa kanaan waan barsiisa macaafaatiin alaa sitti waan biraa dubbachuu hin dandeessu. Ati Yesuus waaqa lafa uumechaa jirta. Inni macaafni kan jechaa jiru Waaqayyotu uumee jedhaa jira malee Yesuustu uume jechaa hin jiru. Akkas jechaa hin jiru dhaggeeffadhu sirriitti ilaalelaa. Waaqayyo ilma isaa kanaatiin fayyadamee waaqaaf lafa uumee jechaa jira. Kan uume eenyu? Ittiin uumee jechaa jira laa. Ittiin itti deebina. Kan uume eenyudha? Sitti maan jira kan uume abbaa ilma fura qulqulluudha. Kan uume egaa abbaa ta'e laal kan uume abbaa ta'e ittiin uumamee wanni fedhe ittiin uumamu namni yoo barbaade gadduumiidhaan yoo barbaade qottoodhaan waa dalaga san dhiisi san akkasuma qabadhu amma waa'ee kan uume erga abbaa ta'e kan uume waaqayyoon erga ta'e waan biraa sirraan barbaadu'an ittiin uume maaliin uume sun ishuu biraati ishuu kiyyallee. Maal beektaa? Taragaaggee dhaggeeffadhuuti yeroo laa maal beektaati saayidii keessa duwwaa deemama miti macaafni qulqulluu. Haaseenaan jettee miti reena waamtee. Wanta asirratti dubbachaa jiru isaatiin uumamee jechaa jira. Nuni maalitti beennaa Waaqayyoo yookiin seera uumamaa keessatti gaafa duumtu sagalee isaatiin uumee sagalee Waaqayyoo akka ta'e immoo macaafni qulqulluu Yesuus Kiristoos sagalee Waaqayyoo akka ta'e immoo qulqulluu dhugaa ba'a. Wangeela waan isirraatti dubbisuu hin dandeessa. Yoo dhuguma dhugaa baruuf ta'e ati Qolaasiyaas 2:9 dubbisiifsa. Maaliif durbaa kana galchitin nama callisi dhaggeeffadhu jala taa'ee gadi bu'ite. Haa dhaggeeffatu jala taa'ee joo reefuu waan rabsee jennaan ijoolleen buusanii haa jala taa'ee dhaggeeffatu dhiisaa rabbashuuf seene malee waa barsiisuudhaaf miti. Tole aywa nama gidduudhaan nama seenu akkanaa kana achuma jala taa'ee haa baratu inshaallah dhaggeeffatu. Tifufii ati jisas. Kutaa kan akkamitti akka nu baddu sitti nima takka na dhaggeeffadhu nama baay'eetu jira waan ta'eedhaaf as keessa jechuudha.
Yeroo jalqabu kutaan kuni an akkan ofii koo badhiitti amala waaqummaa Yesuus Kiristoos kutaa mul'isudha jedheen fudhadha. Maaliifi Waaqayyo abbaanii ilma isaa kanaan waaqaaf lafa uumee tokkoffaa. Lammaffaa irratti immoo gadi siqee dubbii isaa humna qabeessaatiin waan uume kana hin baataa'edha. Uumama uumame hundumaa dubbii isaa humna qabeessaatiin hin baataa'edha. Eenyu ilmi kuni amala waaqummaati malee amala namummaa ta'uu hin danda'u. An takkaan agarree yuunivarsiitii kana hooldi godhee qabatee jira kan jedhu namni akkasitti dhugaa baamee firuu hin jiru. Ilmi isaa kun ilmi waaqayyoo kun garuu dubbii isaa humna qabeessaan waan uume hundumaa hin baataa'edha. Innaa kun amala waaqummaati. Kanaafi waaqa guutuudha siin jedhee. Waaqa guutuudha. Okay, waan gaariidha. Wanni amma haasawaa jirtu kuni jalqaba irratti minciinsaallee hin beekamu. Alaa kulli haalin amma mee abbaa waaqayyoodha miti? Ilmis waaqayyoodha mi? Maal jettee? Ilmis waaqayyoodha miti? Qofa qofaatti miti. Qofa qofaatti adda adda baastee. Lakki waaqayyo abbaan waaqayyoodha mi? Akkaataan itti amanu jalqaba sitti himaati na dhaggeeffadhu. Natti himaa turte amma hedduu si dhaggeeffachaa ture. Si dhaggeeffachaa ture himaa turte amma gaaffii kiyya naa deebisi. Dura dubbachaa turte. An amma waan si gaafadhe erga waaqayyo abbaan waaqayyoodha moo waaqayyoodhaa mitiidha amma. Nuni kan waaqessinu waaqa tokkicha qaama sadii qaba. Si gaafadhe gaaffii an gaafadhe naa deebisi. Waaqayyo abbaan waaqayyoodha. Waaqayyo abbaan waaqayyoodha moo waaqayyo miti? Waaqayyo abbaan guutummaan waaqummaan ilma keessa jiru isa keessa jira. Waan an gaafadhe qofa deebisi mabraariyaa ayyaasfalligamu. Ihee gaaffiif deebiidha malee kuni intina mabraariyaadha miti. Gaaffiif deebiidha mabraariyaan boodarra. Waaqayyo abbaan waaqa moo waaqa miti? Qofaa isaatti taataanaan qofaatti hin ba'an adda adda hin ba'anii. Adda adda hin ba'anii. Waaqayyoodha moo waaqayyo miti? Qofaatti hin jedhamu isin jechuufidha. Gaaffii ati itti deemtu beekaa fidaamani. Qofaatti adda adda baasuu hin dandeessu. Waaqayyo abbaan waaqayyoodha moo waaqayyo miti? Qofaatti waaqayyoodha jechuu hin danda'u. Waaqayyo tokkicha qaama sadii qabu abbaa ilma hafuura qulqulluu kanatti amanani. Eenyutu akkanatti si barsiisa? Ani moo macaafa qulqulluutu akkasitti na barsiisa. Okay, isaan gargar hin ba'anii? Akkamitti gargar hin ba'an gaafa siin jedhu maalidhaa waaqayyo keenya. Walitti hin laaqini. Gargar ni ba'u moo gargar hin ba'an? Gargar ba'uutiin akkamidha beektaa dhaggeeffadhu sitti hima. Gargar hin ba'an gaafa siin jedhu. Haa ta'u isaan gargar ni ba'u moo hin ba'an? Dhaggeeffadhu maal akka ta'e sitti hima. Caal jettee lakkisitu jedhe waan ta'eef isaan qofaatti hin ba'anii jette. Gargar hin ba'u moo hin ba'an? Gargar hin ba'anii maalidha jalqaba hiikime. Waan fedhe haa ta'u yoo waaqa miti naa deebisi. Hin deebisu qoyka. Hin deebisu taanaan immoo isaan tokko erga jette gargar ni bahu moo hin ba'an? Dhaggeeffadhu gargar hin ba'an gaafa siin jedhu maal jechuu akkan barbaade jalqaba si hiikeen sitti haasa'a. Waan feeta jechuu barbaadi. Gamanatti akkam fedhetti si oofan dandeessu. Waan si gaafadhe naa deebisuudha malee isa kan eegaa ilaal dursa si gaafannaan abbaan waaqa moo waaqaa miti jennaan qofaatti hin baasu jette. Hin baastu erga ta'ee waan isaan gargar hin baaneef gargar hin baastuumi. Dhaggeeffadhu biraa jira. Gargar hin ba'an gaafa siin jedhu maal akka ta'e si hiikeen sana booda yoo irratti walii galtatee itti fuftee haasa'uu dandeessa. Waan gargar ni ba'u moo hin ba'an? Gargar hin ba'an jechuun maal jechuu akka barbaade sitti nama jalqaba. Waan ati barbaaddee miti amma akka baay'ibilee si gaafachaa jira. Akka baay'ibilee isaan gargar ni ba'u moo hin ba'an? Takkaa dhaggeeffadhu mucaa nana maal taatee nama nana. Maali akka barbaadetti koo haasa'uu hin dandeessu. Gamanatti siin caccabdee nama kaara. Gamanaanis caccabdee haara. Akkamsi godharree? Dhaggeeffadhu laa. Terminoloojii haasaa jirra waan ta'eedhaaf terminoloojii yookiin termiin fayyadamee maal jechuu kan barbaade sitti haasaa sana godhataa jirti. Jarri sadan tokko moo tokko?
dhaggeeffadhu gargariin baan gaafa si jedhu waaqum waan si gaafadhe deebisi. amala Tokko no waan si gaafadhe deebisi. Isaan tokko moo tokko miti sadan isaanii. tokko jechuun maal jechuudha jalqaba naa hiikati. Tokko jechuun tokko. Tokko jechuun hiika baay'ee qaba beektamti. Hiikuma tokkichaa beektamti. Hiika waan takka illee hin qabu. Tokko jechuun tokkichuma. Eeshaan immoo hiika biraasaa sitti nama dhaggeeffadhu. Hiika biraan barbaaduun tokko jechuun tokko beeka maali wanti Laagartee biraa? bitiiree kanadha. You always walk saayidiima tokkorra waggoota malee saayidiin biraa akka jiru faan beektu laammati. Isaan tokko moo tokko Yookiin miti. dhaggeeffadhu yookiin nama dhaggeeffadhu yookiin immoo aseenan si dhaggeeffadha. Bakka na dhaggeeffata taanaan dhaggeeffadhu ayyee. Ish. Ayyee cufadhu. Maayikii qabadhu. Maayikii irra jedhu. Akkan dubbadhuuf. Eeywa. Ilaalagaa. Dursa irratti Waaqayyoo abbaa kan jedhamu waaqa moo waaqaa miti an jennaan kopha kophaatti hin baasuu jedhe. Maal malee isaan tokkichuma waan ta'aniif. Hayyee jedheen. Tokko erga ta'anii hayyee tokko silaa tokkicha gargar ni ba'u moo hin ba'anii jedheen. Kanas hin baqate. Abbaan waaqa jechuun ni baqate. Kophaatti waaqa jechuun ni baqate gargar hin ba'anii jedhe. Eegammoo gargar hin baane tokko horee jennaan kanallee hin baqate. Ndee maaligaa soogidda moo intanaa wayii zayitii wayii nutti gurguruu dhufte yoo gaaffis gaafa nu hin deebisne sa? Iddeen kun bakka itti waa gurguranii miti yoo waa gurguruu ta'e zayitii gurguruu yoo ta'e manaamni gurguruu yoo ta'e hin jiru sun asitti gaaffii ol gaafannaa deebii deebisuudha yoo dandeesse. Yoo hin dandeenye immoo kalaas boqadhu kan rabbi rahmata siifaa godhu. Tumurtee miti amma isaan maasa'uus takka. Haasa'u miti gaaffii deebisi yoo gaaffii hin deebisne Takka nama dhaggeeffadhu mee abdeeti taragaaggayyiti. bakki gaaffii an gaafadhe yoo naa deebiste si dhaggeeffata. Gaaffii as gaafadhe Taranaa kenniiti haasa'e takka taranaa kenni. beetii irra hin jirru kan gaaffiif deebiidha baay'ee beetiidhaa miti. Eelaa akkamidha beektaa nama naa. Tokko jechuun hiika biraasaa sitti himaa takka mana dhaggeeffadhu. Hayyee tifuuf. Tokko jechuun akkuma ati jetti karaa tokko qaama tokko wanta tokko ibsuudhaaf ta'uu hin danda'a. Fakkeenyaaf atammati nama tokkodha. Karaa biraa garuu tokko kan jedhamu hiika biraa fakkeenyaaf qabaachuu hin danda'a. Fakkeenyaaf Oromoon tokkodha toon jedhee hiika tokko qaba jechuu miti kun. Tokko amma hiika biraa qabaate jechuudha. Oromoon tokkodha jechuun gaafa jedhu maaliin tokkodha yoon jedhee hiika biraadha jechuudha. Kun amma hiikuma isatti jetti sanarraati addadha. Nuni Waaqayyo waaqummaa isaatiin tokkodha gaafa jennu Waaqayyo tokkodha gaafa jennu amala isaatiin waaqummaa isaatiin iddoo hundumaatti argamuutiin jechuun karaakterii ilmi qabu abbaan qaba karaakterii hafuurri qulqulluu qabu abbaan qaba sadan isaaniiyyuu amala tokko waaqummaa tokko qabu. Qaamaan immoo guutummaa waaqummaa sanaa kan qabu qaama sadiitu jira. Akka kanaattan amanaa. Tokko kan jedhu hiika tokko duwwaa miti kan inni qabu. Akkasidha. Amma isaan maaliin tokko? Maal jettee? Maaliin tokko Waaqayyo abbaa filmii? Waaqayyo waaqummaa isaatiin amala isaatiin tokkodha. Waan jedhin kan waaqummaa wanni jedhamu hin jiru eessaa fiddeeti waan waaqummaan bar waaqummaan maqaa namaati malee waaqummaa wanni jedhamu hin jiru. Addunyaa kanarra wanni waaqummaa jedhamu hin jiru. Waaqummaa hin jedhini. Waan isaan tokko ta'anii himi. Waaqummaa jechuun maqaa namaati malee waan intina wayii. Ati nu hubannee jechuun hin jiru jechuu miti baasee. Waaqummaa mee waaqummaa waan jiru macaafa keessaa naa kennime? Waaqummaa jechuun maal jechuudha beektaa? Waaqummaa wanni jedhamu jechaa jira. Waaqummaa waan jiru. Jira sirriitti. Qaama tokkootiin dhaggeeffadhu. Waaqummaa jechuun maal jechuu akka ta'e beektaa? Qaama tokkootiin. Waaqummaa wanni jedhu macaafa keessa jira. Macaafa keessa jira? Maaliif hin taragaagoftu? Fakkeenyaaf guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata. Qolaasiyaas boqonnaa tokko irratti. Hin jedhu akkas. Jeera kunoo siin baasa. Taragaagee siin baasa qoy. Asimee yoo inni guutummaa waaqummaa jedhan si adabama. Ishi qoy nariifatiin masii baasa. Hayyee baasa. Guutummaa waaqummaa jechuudha. Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata. Jedhu. Qoy siin baasa rakkoon hin jiru. Baasa. Ishi taragaagee. Ishi.
Qoy siin baasa rakkoon hin jiru. Eesh kunoo Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa dubbisi. As baasi waaqummaa kana jedhu laalla walumaan laalla hin jedhu siin jedhe. Boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa deemi baasi. Guutummaan waaqummaa namummaa hin jedha baasi hin jedha. Baasi. As baasi. Maal kunaan immoo Baabilee hardi koppii qabadee hin jira. Isuma baasi rakkoon qabu. Namni hundumtuu haa dubbisu Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa guutummaan waaqummaa namummaa. Waay Ahmad nuufa baasu Ahmadas nu baasi. Yoo inni guutummaa waaqummaa jedhe ani sii adabama. Ish. Ati yoo maal taata yoo inni guutummaa waaqummaa hin jedhin akkam taataati? Na adabamtaa? Nan si adabama dhugaa. Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa jiraataadha. Yoo akkas hin jedhu yoo inni hin jedhin nama ati kiristaanummaa keessaan baasa hin jedhin. Kiristaanummaa maal kunoo jakkootiin dubbisaan jiraamu? Dhuma keetiin isa dubbisaa jirtu in dubbiste malee hubachuu hin dandeessu. Ish naa hubachiisni gooftaa kun muftii nu baasaa dubbisaa. Inni banatee jira mi'aan banadhee hin jiru amma sirriidha kan kootiif sisa banatee jiru ana isa banatee hin jirre kan eenyu akka sirrii ta'e guddisaa Ahmadiin amma guddisaa. Ish guddisaa maaloostii inni ilaalamee takka. Guutummaa waaqummaa jette ishii. Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa ni jiraata. Guddisaa Ahmadiin guddisaa ijoo Ahmadiin guddisaa. Darana guddisaa adaraa keessan. Guddisaa fi maaloo? Eshi. Lakkoofsa 9. Boqonnaa 2 lakkoofsa 9. Eewwa lakkoofsa 9 ban. Hayyee dubbisi maal jedha? Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa ni jiraata. Hin jedhu akkas. Maal jedha reeshi dubbisimeeti? Dubbisi maal afaan Oromoon dubbistaa maal taate? Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa ni jiraata yaamni. Hin jedhu akkas hin jedhu dubbisi qajeelaan ajeetti fixee. Maal jedha jirti? Maal jedha reesti nu dubbisimeeti? Ishiin durbaallee bira jirti. Ati nu dubbisimeesti. Gadi jedhaa ilaala. Hin jedhu akkas. Kolba duunaam. أيوة والقرقارة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا والقرقارة Baabilee si qabatteertaat. أدراك كوي ما يرتك كوي يرتك كيف ناوس يرتك دبس إمولة تشاجر أنا ورجال كويا إنقد سافي لما قدي منذر لما نقدي أحمدين إمولة ورجال تكسيت لما قدا وري موري ترى ورجال اللي أكارجني أيوة بارك الله فيك هيا دبسي أما كنو قوتمان والله mana barumsaa qofaatti dhaabuu qabna amma baateere wallahi akkam isin godhansa akkam isin godhan isa banatee jiru bar waaqummaa jedha macaafni kan jedhu waaqayyummaa jedha guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa hin jiraataa jedha waaqummaa osoo hin taane kan inni jedhu waaqayyummaa jedha ይሄንን لا إله إلا الله إن أرجيتو إن لالتو إن أرجيتان كم جافا كيست جدا ما جافا ما يكون سين إن لالو إن أرجاني قرر كابون أجاني ورجع ما يكون سين أما قول بس أنا نادي Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 miti kan nama dubbistanii kaatan. Waaqummaa moo waaqayyummaa jedha? Guutummaa waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa hin jiraataadha. Okay, waaqummaa jedhee dubbisaa ture inni immoo hayyee okay, ati bakka taranii amantaa itti? Tokkicha gaaffiin gaafadha. Lakki anas gaafadha. Innumti Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irra jiru kana akkasii galeetti naaf hiigetti.
Lakki ansi gaafachaa jira bar itti amantaa isuma guutummaa waaqayyummaa Kiristoos keessa jira jedhu kana itti amantaa siin jedhee si gaafadhe. Guutummaa waaqayyummaa Kiristoos keessa hin jiraata isa jedhumu. Itti amantaa? Lakki ani waan si gaafadheen qabatte naa deebisiiti. Atoon si gaafachuu jedhu afaan saamteen. Kuni gamaadha afaan Oromooti baasaan nama rakkisaree amma si gaafadhe. Lakki eeshi waaqayyummaa achi numti maa jechuudha. Ani si gaafadhee deebisi itti amantaa siin jedhe. Bar si gaafadhe erga si gaafadhee naa deebiste booddee. Deebisi maal taate? Gaaffii koo siifan deebisa gaaffii itti na gaafatte. Waasol itti fufi deebisi. Elaa ittan amana si deebise miti. Ittan amana. Dhaggeeffadhu ka si deebise carraa si kenne si deebise carraa si kenne si deebise. Amma bar akkatti walitti wacuudhaa fi haasaa akka kan waliin dhaggeeffannu taanaan wanti nuti walitti haasofnee wanti jennu wanti tokko illee hin jiru. Waan dhaggeeffattu taanaan gadi bu'ii ka deemi ka maal nu jinkare waan si gaafadhe nu deebisi ka amma waan siin jedhe guutummaa waaqayyummaa isa keessa jiraachuun maaloodha maal Yesuus waaqa godha guutummaa waaqayyummaa isa keessa jiraachuun. Ani akkan itti amane booddeen itti si deebisa ammaaf gaaffii na gaafatte si deebiseera. Deebisi amma Yesuus waaqa godha. Qoy gaaffii ko tokko tonaan deebisin gaaffii lammaffaa na gaafachuu hin dandeessu ka tokko si deebise miti keessatti tokko na gaafatte. Dugattaay. Ayi qaba dugattaay.